السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو كبجمتوتا دقيفتوتا في دعوتوتا ماتي channelي راديو دامسا ناغار ربي قدا بكا جرتانتي سيني فابايتو سينين جيشا هرنان تنا سببين ام فيديو كان ورابوف درك امي في نانو ارنا موجود تركمنا ماتا موجود تاو ساتي دوني لالا جرتان كوني كبجمتوتا دقيفتوتا في دعوتوتا egaa bu'aa bayin haalli uumamaa kun baay'ee na dinqisiifnaan isiniif qooduudhaaf dirqame. Egaa YouTube irratti share waliif godhaadha, wal biraan gahaadha. Maaliif namoota magaalaa jiraniif warreen aspaaltii qofaa harkaniif tarii gammachuu ta'uu danda'a jeetuma dinqisiifadheetiin uumamni mataan isaatu barsiisaadha. Egaa isiniif qooduudhaaf dirqame kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota. Egaa amma naannoo madda dabbaal jaamu jira kan walaa bakkiitum madda dabbaalii kan argaa jirtan kun immootu shankooraa keessatti muuzni illee ni jira. Shankoorri gosa baay'eedha jira, dinnichi ni jira. As keessa wantumti hin jirre hin jirtu jechuun ni danda'ama jechuu baay'eedha waan ta'eef wantoota ija namaa hawwatan kanneen firii isaanii nyaatamanii fi nyaatamne kan soorata horiitiif oolanis hedduudha jira jechuudha. Kanaafuu itti bohaaruu dandeessan jee waan yaade isin biraan ga'uuf hin dirqame jechuudha. Kanaaf egaa akka argitan naannoon kun xiqqishoo haalli teessuma isaatis likkiidhaa miti sirriidhaa miti gaara bumaatu uume xiqqishoo haala wanna isaatiin baay'ee wanni karaan makiinaan jiru jechuudha baateeti. Asitti namni tokko dhukkubsatee jennaan carraa du'uu fi jiraachuutti namni carraa du'uu carraa jiraachuu yoo namni buddeenni saafe taate malee mana yaalaarraa baay'ee fagoo jira karaan makiinaa sababii hin jirree fi wanni ifaa fakkaataa hinumaatu hin jirtu. Chaarjiin baay'ee nama rakkisa. Aniyyuu as taa'eetiin keellaa bakka jaamtu takkatti keellaa fuddaa bakka jaamtu takkatti ergadheetiin chaarjii kana guuttadhee waraabuun qabaa jee isiniif qoodee. Egaa tasa osumaan deemuu laal gidduutti muuza bareedaa kanaas harkeetiin kaameeraa kiyyarra gadhiise. Gubbaan kun akka isin argitan laakun hallayyaadha, baay'ee hallayyaa qarree hamtuudha, qarreedha jechuudha. Kanaaf muuzni kun kana fakkaataa bifa kanaan misoomeeti jira. Egaa gunoo ni argitanii fuullee sanitti kan argamu ganda abookar yookaan qalaaxaas ni jaaniin ganda qalaaxaas ni jaaniin jechuudha. Gidduu sanatti kun dhagaan argitan sun halaalaa mul'atu suni bakka galaanni balleessee galaanni ganna kana guutuu as keessa guutumattuu ni haa jechuu ni danda'ama. Parsantaan lafaa lafatti haftu hin jirtu jechuudha. Kanaaf akkasitti xiqqishoosi haalli tajaajilli mootummaatis baay'ee gatii hin argamnee fi hin jiru jechuun ni danda'ama. Karaan makiinaa odootti beeti bakka hawwata turistii akka taatu hawwiin qaba, abdiin qaba, abdiin qabu isiniif ibsuudhaan barbaada. Eeyyan isa kana itti addanii sagalee akka taataniif waamicha koo asumaan isiniif dabarsa. Bakkaan dhaabbadhu harkadhee sagalee tana isinii waraabuudhaaf hin dandeenye tasa deemaatiin isinii waraabe. Egaa kanumatti akka boortan kabajaaf jaalalaan kan isin gaafatu olii qaalammiiti. Olii qaalammiiti. Galatoomaa ulfaadhaa walumaa galatti haalli isaa kana fakkaataa. Ayyan gandi fagoo irraa mul'atu summa goddeedha, gidduun tun konyaadha, asiin immoo ortiraallee ni jaaniini akkasitti kana fakkaata jechuudha. Gidduu kana laala asii rarraallee jaaniini rarraadha. Asillee citaan akkana laal jiidhaadhaa jira. Citaa argitanii citaan kun marga looniif oolu. Gubbaan sun allayyaamtuudha, dhagaan illee baay'een ta'a. Rabbiin nurraan kuffisin jechaatuma. Sodachaatuma isiniif waraabne. Galatoomaa ulfaadhaa, baay'een isin jaalladhaa. Sheerii fi laayikii koomentii akkasumas ijaarsaaf jechuudha waan isinirraa eegamu mara akka taasiftan kabajaan isin gaafadhaa. Galatoomaa.
Gara 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 Bakka khurarraa gubbaa ilaal igartanii ilaal shaqata akka shaqata walirra teessee jirti karreen maatuun ilaal ayyan akkanatti uumaa rabbii tan ajaa'iba beekan akkasitti na dinqisiifnaaniin isin biraan ga'ee kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa egaa akkatti boortanillee abdiin qabaa yoo rabbii jeegaa inshaallah maal goona kaameraa bareedaa ta'e tokkoon isiniif dhiyeessinaa isiniif keenya kunoo bifa kanaani kana fakkaata gaarri kunoo laal qarree tana inni agartanii qarreen laal goda bal'aa jaaniin qarasanii gubbaa siirra deemuun hin danda'amtu gadoodha waan taateef jechuudha. Yan isin na dinqisiifnaanumaan isiniif waraabee biraan ga'ee haalli uumama si baay'ee nama dinqisiisa. Akkatti bohaartan abdiin qaba sheer like subscribe akkasuma koomentii godhuudhaan reediyoo dhaamsaa jajjabeessaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha ulfaadhaa wayyoo.